Nagaan siniifa baay'eetu namoota Kintaarotiidhaan nuqubsataa jirtanuu fi kan garaa keessaas ta'e kan alatti ba'ee sin rakkisuu fi qoricha mana keessatti fayyadamtanuu siniif argee jira. Qorichichis gurraa gurraatti maankaa tokko hin daakkannaa. Baaziliinii maankaa tokko qopheeffannaa. Zayzeetuna maankaa tokko qopheeffannaa. Ashaboo xinnoo akka jabisingaa sana hin qopheeffannaa. Fanni amma waliin ilaalu. Ashabuchi kuno maankaa tokko. Gurraa gurraatti sassinii jedhe kana daakkanne jirra. Gurgurne maankaa tokko. Zayzeetunii maankaa tokko. Vazilinii maankaa tokko. Isa booda bishaan qopheeffanneerra. Sirriitti danfuu qaba bishaanichi immoo. Isaa booddee akkasitti nannee qodaa kanatti qophaa'uun dirqama isaati jechuudha akka qilleensi hin galle. Hubachiisaa kana halkan fayyadamtu halkan edda fayyadamtanii ganamasaa sirriitti miicitu jechuudha. Bishaan qabbanaadhaan miicammooti. Namarraa fayyadamee argee fayyee jira. Yoommoo siniin galle koomantii jalatti naa kaa'uu dandeessu. Foloo naa godhaa na jajjabeessaa galatooma.